Garraa gatiilee gassaalaa oovini yookiin namoota iyyuu furoonaa mana keenya keessatti itti fayyadamnu fi batira gaabboo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin hordoftootaa fi kabajamtoota biyya hedduu wacaa jira. Garuu haa ta'u malee jechuudha har'a kaniin qabadhee isinii dhufe irra caalaa oovini bitaa jira. Kanaafi asumaan yeroo bituu akka argitanii fi akka hubattan akkasuma qarshii isaa akka beektan barbaada. Tokko ammoo tuyyo buleetiin ti'anaa gaafa dhunaa bittaa jette isiifillee gaafadhee isiileen akka argitu asumaan barbaada. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha ooviniin kan gaazii yookiin ammoo tuyyo oksijiinii fayyadamnuu fi istoofii yookiin ammoo mabraatiidhaan wal qunnamee nuuf dalaguudha. Akkuma sitti argaa jirtan kunoo haala argaa jirtan kanaan meeshaalee keessa isaatitti inni qabu tokkoffaa irratti isa kana jaaladhe ammaaf isa bituu heda obboleettii tiyanaa gaafadhu jettee kastamarratti waan taateef aaliyaafillee kanuma filadha yoo isiin jaalatte jette qarshii isaa jechuudha kan isaan himatanii jedhan gaa bitee yoo ka'e isinitti ba obsan eegaa laayik sheer godha na wajjin turtii gaarii taasisa ooviniilee hedduudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ooviniin akka isin feetaniin kan kuma 45 jira kan kuma argitanii 40 illee ni jira akka isin barbaadaniin kanaafi obsaan eegaa kamtu kamii maaliif qarshiin garagara ta'e ka jedhuufillee asuma waliin haasofna kana qofa odoon ta'in ooviniin faayidaa hedduu nu hargalfii fi yookiin ammoo biyya namaa turre dhaabanne diraramne hanga takka jechuudha yoo xiqqaate ji'a ramadaana illee yoo ta'e hargalfii nuuf taasisa yoo mabraatiin jiraate mabraatii fayyadamna mabraatiin hin jiraanne ammoo oksijiinii yeroo takka gaazii buuftannee jenne yeroo dheeraa jechuudha itti fayyadamuu dandeenya keessattuu ji'a ramadaanaa keessatti hubattanii wanni beekuu qabdan shamarran keenya ani duraa duuballee isin agarsiisaa jira sa'aatii kanatti jechuudha gamada isaallee aga fudhatu isa kana bituuf akkana laalaa jiraadha isaati erguu fi jattii tana eenyuuf bitame warri jettanii salphamatti Leila asallaadha mucattiin isa kana bitaa fi jiru naabiti waan bareeda qofa jette malee haganaan naabiti hin jenne akkasuma immoo aaliyaalleen naaf laali waan bareeda jette malee haganaan naaf hin jenne addaan hin baanee fi garuu jechuudha wanni isin beekuu qabdan inni kun katashii yookiin ammoo tuyyu otomaatikaati jechuudha inni kun kan harkarraati qabattaniilee bakka feetaniin deemuu ni dandeettanii akkasuma ammoo tuyyu walii gadillee godaanulee ni dandeettanii isiniin jedha namootiin iddoo hojii bakka lama qabdan akka kiyya kana yeroo tokko Adaamaa yeroo tokko Shaashamannee deemtanii baay'ee isin fayyada jechuudha Adaamallee waliin deemuu ni dandeettan Shaashamannee fiduu dandeettanii akkasuma immoo warri akkuma kiyya kana jireenya kana mo'achuuf jecha walii gaffiide baay'ee isin fayyada sagalee wacaa keessa jira ta'u malee rakkoo tokko illee hin qabu inni kun amma fakkeenyaaf qarshii 45 jedhanii garuu hadiidni isaa baay'ee furdaadha haa ta'u malee qarshiin akkas orijinaalummaa karree fi samtuu caalaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isa kana jechuudha gara kana yoo laaltanii isa kana turre furdaadha sibiilli isaa garuu qarshiin isaa kun 45 kun ammoo 60 kuma 58 kana gurguranii kuma 58 san biteef jechaadha maaliif dhiifa mana of kochaasin jedha bilbila tuyyuu sagalee kiyya addaan kuteen irratti bilbilamee asumaan ammoo tuyyuu namni irratti bilbilallee obboleetti matiyya ta'anii isa kana bitachuuf na laali jette haaliyaadha dhiifama viidiyoo kana yoo dhageettee jedhe siin jedha sababbiin isaa waan jechuudha viidiyoo kana gadi dhiisuuf jecha nama hedduutti hajama oovinii kana nama hedduun na gaafata gatii gassaalaa gatii oovinii gassaalaa fi otomaatika jechuudha yookiin ammoo aayidii ergaa harka qabaadhee jedhe kallattiidhuma qilleensa irra isinii oolche akka laaltan barbaada jedheetini kanaaf filannoo keessan oovinii ta'ee fi miti yookiin furuuna ta'ee fi miti akkuma biyya kamii biyya gugurdattee fi biyya namaa isin jirtan argitan ija keessanii diizaayinii adda addaa akkasuma immoo tuyyuu saayiziin isaa adda addaa saayizii qofa osoo hin ta'in qarshiin isaa adda addaa sababni qarshii fi saayiziin isaa adda adda ta'eef maaliif beeytanii hubattanii orijinaalummaan isaallee adda addaa naa hubadhaa sirritti akkasitti isiniin jedha kanaaf isin filannoo guutuu qabdan lakkii kakuma 40 naawayyaa lakkii kakuma 45 naawayyaa yoo guddinna taate kakuma 58 yookiin kuma 60 jedhaniin kana kakuma 45 tu caala guddinna jechuu bal'inna isaa garuu faayidaa isaati jechuudha kanaaf isin kakuma 45 feetanii akkasuma mootummaa kakuma 60 feetanii kakuma 45 feetanii 40 feetanii illee filannoo keessanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya fakkeenyaaf inni isin agarsiisaa jiru kun kakuma 45 fi kuma 40 illee keessa jira jechuudha kan qarshii kuma 60 yookiin ammoo 58 karree fi sanbicha isuma kana ta'e orijinaal illee yoo barbaadanii tokkoffaa irratti inni illee ka gurguramu qarshii kuma 58 naan jedhani fiduu dandeenya yoo ati nu ajajjee kan dhugaan bitattu taate naan jedhani kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammaaf ammoo an kamareef jaaladhisan ka kurreen isaallee qorqorroo yookiin ammoo laamiraa
hedduu kurreen isaa sibiilaa san jaaladhe maaliif jennaani ka kurreen isaa gizaaza baay'ee jechuudha nama gammachiisu akkasuma mootuyyuu balballi isaa kunillee gariin gizaazatu jira nama gammachiisu kanaaf kama kurree sibiilaa san jechuudha kanan bitaa jiru qarshii 58 bitee warri jaalattanii fi jibbitan ammotuyyuu koomantii jalatti waan isinitti tole barreessuudha filannoo keessanii amma oobinii irra gara gassaalaa isin agarsiisa hanga dhumaatitti na wajji warri turtan like share godha oobinii gabaabamatti humna keessan kan baruu barbaadan kan 40 jira 45 jira 60 jira 70 jira 80 jira 100 illee jira hanga 200 illee ni jira kanallee akkasi beeytanii isin filannoo fi humna keessan madaalchistanii itti deemuu dandeettan isiniin jedha kana furdiftoota fi kabajamtoota kiyya kallattii dhumaan jechuudha oobiniidhaan kanneen takka erga isin agarsiisee jedhe gara gassaalaa yookiin ammotuyyuu maashina uffata kennan miicuutti seenaa jechuudha maashinni uffata miicullee akkuma oobinii kana oriijinaalummaan sadarkaa garaagarummaa qaba haa ta'u malee qarshii isaa dhaga'uudha isin caalaa kan barbaadani qarshii isaa qofa komattan malee oriijinaalummaa isaan komattanii isiniin jedha maaliif jennaan namni erga ifaajee bitatuun hin oolle wama gaarii bitachuu wayya haa ta'u malee jechuudha kan dhaba malee baddu gaarii kan hin taane dhaba qofa kun isa kana bitee naakaa kaartoonii jedheeni 58 bitee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja لايك شير gochuun anuma wajjin turtii gaarii taasisaa hanga ammaatitti isaa waliin haasayaa jira saniif viidiyoo isinii waraabee wacni waan birii amma mootu karaa gassaalaa dabree jira akkuma sitti argaa jirtan kana gassaalaan kuni gassaala baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma mootuyyuu qarshiin isaa mootuyyuu gassaalota keessaa jechuudha gassaalaan 45 jira gassaalallee ka 35 jira ka 60 jira ka 72 jira hundi isaa jechuudha sadarkaadhaan kuni qofti maal sirraa jaree otomaatikni illee ni jira otomaatikaallee waliin laalla namni otomaatika barbaadanillee kunooti jechuudha meeshaa isaa guutuu dabalate gassaalaan otomaatikaallee ni jira wannummaan hin jiru biyya keenya keessa jechuudha isinummaan qofti filachuu fi jaalattanii bitachuudha ammallee addaan na baafadhaa na dhageeffadhaa tokkoffaa irratti gassaalaan qarshiin inni jiru tokko jennee yoo kaafne jennee qarshii 40 bareera jiddu galeessa ta'e ni jira litiriin isaa meeqa yoo jettan litiriin isaa akka meeshummaatiin qarshiin malee akka litiriitiin miti litiriin isaa ammotuyyuu 45 40 50 58 70 60 80 90 100 akkas haga qarshii 300 illee ni jira jechuudha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota hadarazaan oro akkuma sitti argitan kana gassaalallee lakki ka qarshii ganaa naabitiin filannoo keessanii ka qarshii ganaa naabitiin filannoo keessanii oriijinaala naabiti amaanaa yoo jettan ammotuyyuu akkanatti beeytanii akka qarshii fi oriijinaalummaan qarshii wal caalullee sirriitti akka naa hubattan abdiin qaba isin jaaladha isin kabaja isin ammotuyyuu laayik sheer gochuun gassaalolee kanneen keessallee gassaalaa kan humni keessan dandeetti lakkii keessatti waan akka gassaalaa oriijinaaluma bitachuu wayya isiniin jedhe akka nam tokkootitti isinii dhaama kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota hadarazaa like share gochuun viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti na wajjin tura maaliif jennaani viidiyoon kiyya haana laallamu view gaarii kana qabaachuu barbaada meeshaa ajajachuu qofa osoo hin ta'in ani kan barbaadu viidiyoodha nagaatti fayyaa